gootummaa. Asoosama gabaabaa barreessaa fi seenessaan Muhammad Nuuraa. Dargaggoota maaliif akka walitti bu'an namni beeku hin jiru. Karaa irratti wal lolu, harkaan wal rukutuu, afaaninis wal arrabsu. Namoonni dhaabbatanii daawwatu. Namni bara kanaa wal dhabaa araarsuu yookaan addaan qabuu dhiiseera. Akka deeggaraa ispoortii harka rukutanii jajjabeessu. Osoo xiqqaa guddaan dhaabbatee itti kolfu manguddoon tokko dhufanii addaan dhoorgan. Manguddichi addaan dhoorganii biraan deemne. Lamaan isaaniitu harka qabanii gaaddisa tokko jalaa dhaqan. Teessisanii waan walitti isaan buuse gaafatan. Dargaggoonni lachuu araaramuu akka hin barbaanne itti himan. Manguddichi garuu hayyuudha. Malaan dubbii jalqaban. Araaramaa yoom isiniin jedhe? Mee dura waan wal dhabdaniif natti himaa jedhaniin. Dubbii jalaa fixaa deemuuf akkas jedhu. Waan walitti isaan buuse baranii furraan wanti walitti araaramuu isaan dhoorgu hin jiraatu. Jadis beekateera. Garuu ija manguddoo dura dhaabbachuu hin barbaanne. Lachuu na arrabsa jechuun quba walitti qaban. Jaarsichi nama jaarsummaan muuxannoo guddaa qaban waan ta'aniif mala mataa ofiitti fayyadamuun qulqulleeffachuu itti fufan. Mee duraati natti himi maal jedhee si arrabse jedhan isa tokkoon. Ilma dabeessaa naan jedhe. Ati hoo maal siin jedhe kan lammaffaa gaafatan. Ni soba dura isa tokkas naan jedhe. Deebii isaan lamaanii dhageenyaan gaaffii itti aanutti darban. Ati maaliif akkas jetteen isa tokko gaafatan. Maarree wayi sobee abbuma isaattu dabeessaa jechuun deebise. Inni abbaan isaa dabeessa jedhamee arrabsame dubbannaan dabaree eeggadhu dubbadhu jedhaniin ammas gaaffii itti fufan. Akkamitti gurbichis ni balballoomseef. Abbaan gurbaa kanaa yeroo uummanni nyaapha ofirraa ittisuuf duule mana ooluu fi bakka adamoottis waraabessa baqachuu fa'a akka fakkeenyatti kaaseef. Manguddichi osoo kanarratti yaada hin kennin gurbaa lammataatti darban. Ati hoo maaliif akkas jetteen? Maarree abbaa isaati miti kan qeerransa arginaan na'ee boogate. Bara kaanis gandi gamaa erga achii ari'anii manatti galchan. Kana dabeessa malee maal jennaan jechuun sababa isaa ibseef. Jaarsichi ammas dubbii isaanumatti deebisan. Isin lachuu arrabsamuu abbaa keessanii mormitanii jirtu. Hayaa kan amma natti himtan kun sobaa? Lamaanuu isatu sobe jechuun quba walitti qaban. Akkamitti mee duratti naa himi. Abbaan koo kan lolarraa oole sodaatee osoo hin taane mariin qe'ee akka eeguuf gosaan hambifame. Waraabessa inni jedhus sodaateen baqan. Waraanuuf akka toluufitti karaarraa jalaa gore. Abbaan kiyya gootummaan beekama. Mirga baay'ee qaba. Abbaa feetan gaafachuu dandeessu. Akkasitti abbaa ofiif falma. Ati hoo maal jetta jechuun gurbaa lammataa affeeran manguddichi. Abbaan kiyya dabeessa jedhamuun waan hin fakkaanne. Abbaan kiyya nama dirree waraanaa ture. Qeerransa baqate kan jedhamus maqa balleessi malee hojii isaatii miti. Ganda gamaa jalaa waan baqateef qaba. Walitti bu'iinsi isaanii salphaa ture. Nama baay'ee waan itti duulaniif yoo namni du'e malee irraan deebi'an ture. Wal dhaba himattuu hin tolleef jecha lubbuu nama balleessuu hin barbaanne. Gootummaa isaatiin dirree waraanatti ajajaa 50 ta'eera. Kanaaf jecha isaan aarse. Manguddichi erga lamaan isaanii sirriitti qoratanii booda yaada kennuu jalqaban. Manguddoon akkasi akkamitti dubbii akka fixan beeku. Ijoollee waan walitti isin buuse dhaga'eera. Isin lachuu dhugaa qabdu. Garuu isin lachuu dogongoras qabdu. Abbootiin keessan gootota ta'uu ni beektu. Garuu namni biraa dabeessa jennaan ni loltaniin. Dogongorri keessan kana. Erga gootummaa abbaa keessanitti amantanii abbaan fedhe yoo dabeessa jedhaa oole maaltu isin dhibe? Yoo barbaaddan dhugaa jirutti himtu diduu dhiiftanii biraa deemtu. Wanti kanarra darbee wal loluun isin gahe maali? Bu'aan fiddanoo maaliin? Hojiin abbaa keessanii wal loltaniif ni jijjiiramaa? Seenaan abboota keessanii gaaris ta'ee gadhee irraa baratama. Kanaa achi faayidaan qabu. Isin garuu osoo seenaa abboota keessanii irratti wal loltan yeroo seenaa itti hojjettan of jalaa gubaa jirtu. Kanaan of miidhuu malee bu'aan abbootii keessaniif buuftan hin jiru. Akka darbettis darbu abbaan keessan darbeera. Seenaan isaa hin jijjiiramu. Kan biraa immoo gootummaan maal akka ta'e hin beektan. Kan injifate hundi gootaa miti. Kan injifatame hundis dabeessaa miti.
Injifannoon gootummaa caalaa carraa fi abshaalummaadha. Yeroo baay'ee gootummaan reebuu akka ta'etti beekama. Garuu dogongora. Injifatamuu beekanii baqachuunis gootummaadha. Sanuu gootummaa caalu. Namni baqatu yookaan dheessu jechaa fi arraba namootaa isa eeggatu injifatee baqata. Namni hundi gootummaa akkasii hin qabu. Maqaa baduu sodaatee lubbuu isaa akkaa fi bakka hin taanetti wareega. Bakka hin galletti hin lolan jedha Oromoon. Dubbiin akkasi. Gootummaan akka injifatamuu beekuu fi dabummaan akka maqaa baduu sodaachuu hin jiru. Ijoolle. Goonni kaayyoof lola. Yoo haalli kaayyoo isaa galmaan gahachuu isa hanqisu uumame ni baqata. Haala mijataa eeggatee kaayyoo isaa galmaan gaata. Kan kanaan ala gootaa miti. Gowwaadha. Gowwaan kaayyoo malee lola. Hin baqatu osoo kaayyoo galmaan hin gahatin du'a. Fakkeenyaaf isin maaliif wal loltan? Kaayyoon keessan maali? Abbaan keessan arrabsamnaan wal loltan. Lola keessa haadha keessanis itti dabaltan. Wal funuunsitanii dhiiga wal buuftanii jirtu. Osoo lugnummaan abbootii keessanii dhugaa ta'eyyuu seenaa abbaa keessanii sirreessuu hin dandeessan. Waan jijjiirama hin qabneef dhiiga wal buuftan. Isin lachuu dabeeyyiidha. Maqaa namni isinitti baasu sodaattanii loltan. Gowwaa kaayyoo malee du'u jechuun isin. Akkuma jaarsichi gorsuun mataan isaanii gadi cabe. Yoo manguddichi dubbii afaanii buufatan ol jedhanii laaluu saalfatan. Yeroo tokko ol ka'anii walitti maramanii dhiifama ol gaafatan. Araaramaa osoo hin jedhamin araaraman. Manguddichi illee fuula ifaan mataa sochoosanii hojii sirrii hojjechuu mirkaneessaniif ijoollettiinis gootummaa gosa biroo agarsiifte.